Ashama akkam jirtanii fayyaadhanii nagumaanii warreen maatii Laangaanoo taatan viidiyoo ittaan qabadhe isin dhiyaadhe. Viidiyoon ittaan immoo haala kamiin akka jinjirtii yookaan jinjir shaayii kan hojjennu jinjibila shaayii jechuudha. Isaadha kan isiniif qabadhe dhiyaadhe. Yaa wanti nu barbaachisu qarafaa, kuni qarafaadha. Kuni jinjibila. Kuni immoo limoonidha, loomii jechuudha. Loomiidha. Damma jechuudha. Haala kamiin akka hojjennu immoo yaa bishaan nu barbaachisa, bishaan dafuu jechuudha. Gaazexaan haala ittiin hojjennu immoo jinjibila nu murannaa jechuudha. Qola isaati irraa kaasna. Quncee isaa irraa kaafneet kan fayyadamnu jechuudha. Jinjibila ni murannaa jechuudha. Quncee isaa irraa kaasneen booda ni murraa jechuudha. Ni murraa bishaan lafaa kan keessatti naqannaa jechuudha. Ibiddarra kan jiru jechuudha. Loomillee ni murraa jechuudha haala kanaan. Qola ishiitis irra kaafna jechuudha akkanatti. Quncifna. Haala kanaan jechuudha. Cunfullee ni dandeenya garuu haala kanaan bu'aa qabeessa viitaamin C waan qabduuf jechuudha. Baay'ee nama gargaara jechuudha loominis. Haala kanaan murreetti goonaa jechuudha. Quncee ishii alatti jechuudha. Quncee irraa quncisne haala kanaan itti godhanna jechuudha. Egaa inni dafee raawwate kan takka jedheen booda jechuudha. Daqiiqaa tokko haga 3 egaa inni dafee warrate loomii fi jinjibilli jechuudha. Achiin muka qarafaa kan itti goona jechuudha. Kunis muka faayidaa qabeessa. Yaa namni kana wallaaleen jiru. Jechuudha. Erga inni dafee raawwate itti godhamaa jechuudha. Haala tokkoon yaa bu'aa qabeeyyii ta'a jechuudha walirratti. Dafaati jechuudha kan jedhu. Meeshaa qopheeffannaa jechuudha. Dafaatiraa jechuudha. Irratti kophaa jiraa jechuudha.
dafeera ni fayyadamna jechuudha. Amma haala itti fayyadamnu immoo kubbeeyyitti ni naqanna. Istineerii ni fayyadamna taana jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Ni mul'ata. Haala kanaan ni fayyadamna. Achiin damma jechuudha kan itti godhachuu qabna. Damma fal'aana tokko jechuudha. Damma fal'aana tokko itti godhanna. Dammaan alatti illee dhugamuu ni danda'ama, fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Dammi garuu ni barbaachisa asirratti. Maaliif teestiin isaa jechuudha yeroo qammas teestiin isaa wanta maqaa qaaqiyyaa takkas das wanta nama hin jennedha jechuudha. Achiin muka qarafaa kanaa jechuudha tokko keessa godhanna. Haala kanaan jechuudha tokko keessa godhannee keessatti dhiisna. Yaa qarafaan bu'aa qabeessa waan ta'eef jechuudha. Waan naaqeeffatanii waan baay'ee tokko sin galateeffadha. Viidiyoo itti aanu qabadhee amma dhiyaadutti nagaan naaf turaa.